Ashamaar kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumee torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isin darbuudha. Qophii kana irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma biyya keessatti immoo torban kana keessa maaltu gungumaa jira kan jiru torbaniin qabannee karaa Horni Miidiyaa isin dhiyeessina. Har'as qophii gungumee koo kan torbanii qabadhee dhufeen jira. Qophii gungumee torban kanaa kan isinitti himu allalisaa dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hamma xumura qophii kootti na waliin akka turtanis afeerraa kooti. Egaa qabxii tokkoffaan yookaan gungumii koo tokkoffaa keessatti egaa guyyaarraa muummee ministeera Itoophiyaa fi qondaalonni mootummaa amma aangoorra jiranii godina Jimmaatti warreen argaman eenyufaadha kan jedhu akkasumas immoo Itoophiyaa fi Sumaalee keessatti egaa yeroo darbeerraa kaasee walgaareffannaa fi waliigalteen akkuma uumamaa ture sana keessatti pirezidaantiin Sumaalee erga Gibxi deemee booddee Sumaalee keessatti fi Itoophiyaa gidduutti maaltu deemaa jira kan jedhu fi akkasumas immoo faannoo fi mootummaa gidduu kana lolli haalaan jabaate kana keessatti faannoo maal jedhe kan jedhu akkasumas immoo Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti keessumaa guyyaa boruu walga'iin Finfinnee keessatti keessumaa warreen mootummaa Eertiraa qeeqan Finfinneetti yookaan immoo guyyaa boruu walga'iin adeemsifamu jira jechuudha hiriira Eertiraa irratti jechuudha. Akkasumas immoo waboo fi mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraatti lolli hammaachaa dhufu keessatti guyyaarraa ibsi abaa'uun baase Finfinnee galuu fi akkasumas immoo ollaa Finfinneetti lola hamaa gaggeeffamaa jiruu fi mootummaa kana gurra qabneera kan jedhu irratti qophii gungumii koo keessa ture. Amma xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa keessatti keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa fi qondaalonni garaagaraa har'a Finfinnee guyyaarraa yookaan qabxii koo tokkoffaa keessatti egaa muummee ministeera Itoophiyaa godina Jimmaatti argamanii ibsa kennanii jiru jechuudha. Ibsa kana keessatti egaa keessumaa yeroo isaan godina Jimmaa jajaniif akkasumas immoo Jimmi gubatee akkasumas immoo uummanni achi keessatti du'uunsa kun aarsaa kaffalfa biyyi tokko dhiigni yoo dhangala'e malee manni yoo gubate malee biyyi tokko ijaaramuu hin dandeessudha. Muummee ministeera Itoophiyaa godina Jimmaatti har'a yeroo dubbatu mul'achaate ture jechuudha. Egaa koordineetarii Jimma keessatti yookaan immoo warreen manneen diigamanii akkasumas immoo warreen pilaanetiin ijaaraman hundumaa daawwachuudha jechuudha kan isaan deemanii warra koordineetarii jechuudha. Kanaaf guyyaarraa muummee ministeera Itoophiyaa qofa otoo hin taane argamanii jiru jechuudha godina Jimmaatti akkasumas immoo qondaalota keessaa akkas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa akkasumas immoo warreen qaama gurguddoo yookaan hooggansa mootummaa kanaa kan jiran akka Haftaamuu akkasumas Jamaal akkasuma fi kanneen kana fakkaatan argamanii jiru jechuudha. Keessumaa guyyaa har'aa kana keessa kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee jechuudha. Guyyaa har'aa bakkoota garaagaraa koordineetarii fi godina Jimmaa keessatti daawwachuudha yookaan immoo kan hojjetame san daawwachuudha kan isaan deeman akkasumas immoo guyyaa boruu eebbii kitaaba tokko ni gaggeeffama jechuudha. Saaleema Amiinii jechuudha. Kitaabni kun boruu Jimmaa Yuunivarsiitii keessattidha jechuudha kan gaggeeffamu. Kanaaf hundi isaanii achitti argaman jajannaa fi bakkeewwan garaagaraa godina Jimmaa keessa deemanii qondaallee mootummaa garaagaraa fi akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha akkasumas immoo piraayim ministeerii Abiy Ahmed dabalatee bakkoota garaagaraa keessa deemanii uummanni yeroo simachaa ture ni mul'ata jechuudha. Egaa yeroo darbee gara naannoo Amaaraa deemuu isaanii yookaan Gondor deemanii uummanni Amaaraa simachuu dhiisuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Har'a godina Jimmaa keessatti uummanni gadi ba'ee yeroo harka rukutaa fi simachaa ture fi akkasumas immoo isa dhaadachaa turan ni mul'ata jechuudha. Kana keessatti isaanis dhaadannoo tokko godina Jimmaa keessatti dudubbatanii jiru jechuudha. Keessumaatti waa'ee ajjeechaa fi akkasumas immoo waa'ee uummanni achi keessatti du'uu qabu sana keessatti immoo Jimmi kanaan dura yeroo isaan dudubbachaa turan ni mul'ata jechuudha. Wanta miidiyaa irratti hin dubbatamne baay'inaa jiraatu malee guyyaa har'aa wanta dubbatan baay'ee qabu jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed keessumaa uummata Jimmaa fi kanaaf isa dabalatee qondaaltota garaagaraatu jira jechuudha. Guyyaa har'aa kan isaan deemanii egaa yeroo kan waraana bilisummaa yookaan ABO shanii balleessan irratti har'a immoo pileenitiin deemuun isaanii ni yaadatama. Maalumaafuu guyyaa boruu eebba kitaaba saamii irratti yuunivarsiitii Jimmaatti kan gaggeeffamu akkasumas qondaalonni garaagaraa warreen mootummaa kana wajjiraan hojjetan godina Jimmaatti argamanii jiru. Egaa qabxii koo lammaffaa keessatti egaa Itoophiyaa fi Sumaalee waliigaltee irra ga'uun isaanii ni yaadatama. Keessumaa pirezidaantiin Sumaalee yeroo darbee Finfinnee dhufu yookaan immoo Abiy Ahmed bira dhufuun isaanii mari'achuun isaanii ni yaadatama. Garuu wanti kun erga pirezidaantiin Sumaalee kun erga Finfinnee yookaan Abiy wajjin mari'atee booddee immoo gara Gibxi imaluunsa ni yaadatama jechuudha. Achi keessatti egaa loltoonni Itoophiyaa 7,000 ol Sumaalee keessa turuun isaanii yaadatama. Keessumaa yeroo walgaareffannaa ture sana keessatti immoo naannoo 20,000
turanii waraanni Itoophiyaa achi keessa turuun isaanii ni yaadatama. Garuu gidduu kana bakkoota garaagaraatti keessumaa waliigaltee irra erga gahanii booddee immoo erga achi deebanii booddee immoo yookaan immoo erga galaana booddee illee erga walitti dudubbatanii yookaan immoo erga isaan mo'anii yookaan immoo dudubbatanii erga walii galanii booddee immoo achi deebiin isaanii yaadatama. Garuu Gibxi erga deebee booddee immoo fuula isaa gara Gibxiitti waan naanneffate fakkaata pirezidaantiin Somaalee jechuudha. Kanaaf achi keessa keessumaa warreen loltoonni Itoophiyaa achi keessa turan 7,20 warreen turan sana keessatti gar tokko yookaan immoo walakkaan akka bahanii dhagahamaati jira jechuudha. Keessumaa bakka waraanni Itoophiyaa bahan sana keessatti immoo loltoota Gibxiitu bakka bu'a jedhamee yaadatame yookaan immoo waliigaltee irra gahamee jira jechuudha guyyaarra. Kanaaf bakka loltoonni Itoophiyaa keessumaa Somaalee keessa bakka isaan bahan irratti immoo bakka loltoonni Itoophiyaa bahan loltoota Gibxiitu bakka sana bu'a jechuudha. Kanaaf wal dhaadeffannaan keessumaa erga hidhaa galaanaatii booda Itoophiyaa fi Gibxi akkasumas immoo Eertiraa fi kanneen kana fakkaatan dabalatee Itoophiyaa irratti ka'uun isaanii ni yaadatama. Kanaaf mootummaan Somaalee erga Itoophiyaatti deebi'ee booda erga Gibxi dhaqee booda immoo fuula isaa gara Gibxiitti waan naanneffate fakkaata. Qabxii gosa sadaffate yookaan gungummii gosa sadaffate yeroo darbu faannoo fi keessumaa mootummaan ammaan jiruu fi waraanni mootummaa kanaaf ergamaa jiru bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessattii fi Gojjam keessatti haala adda ta'eetiin lolli isaanii gaggeeffamaa jiraachuun isaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf gidduu kana keessumaati lolli hamaan keessumaa guyyaa kaleessa irraa kaasee erga hoogganaa faannoo tokko rukutamee booda immoo guyyaa irraa faannoo beeta Amaaraa jedhanii yeroo isaan maqaa moggaasanii faannoon hundumtuu walitti akka tokko taane kan Kaabaa fi akkasumas kan Gojjam jiruu fi kallattii arfan irra warreen jiran hundi isaanii faannoo beeta Amaaraa jedhanii yeroo isaan dhaadachaa turan ni mul'ata. Kanaaf lola haaraa banuuf jechaa jira yeroo isaan immoo lola haaraa labsuuf jiranii dubbachaa turan jechuudha ibsa isaanii har'a kana keessatti. Kanaaf faannoo tokko ta'ee kana booddee lola tokko taane yookaan immoo tokko taane mootummaa kana ni lolla yookaan immoo ni moona jedhanii yeroo isaan dhaadachaa turan ni mul'ata. Kanaafuu guyyaa kaleessa hoogganaan isaanii rukutamuusaa yookaan mana isaanii gubachuunis ni yaadatama jechuudha. Kanaaf isa aaraan fakkaata guyyaa har'aa ibsa baasaniin nuyi tokko taane ni lolla yookaan immoo uummata Amaaraa bilisa baasna jedhanii yeroo isaan dhaadachaa turan ni mul'ata. Garuu kana keessatti karaa muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas dhaadannaa fi akkasumas hooggantoota warreen makalaakaa jechuudha faannoo ajjeesneera yookaan faannoo finneerra jedhanii yeroo isaan dubbachaa turan ni mul'ata. Garuu waan kun hin taane isaanis ibsa baasaniin mootummaa kana iddootti gashina jedhanii yeroo isaan har'a dhaadachaa turan ni mul'ata. Waan kun garamitti deema kan jedhu walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Akkasuma gungummii qorfatti yeroo darbu Eertiraa fi Itoophiyaan wal gaarreeffachaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa erga waliigaltee Viktooriyaa Tigraay fi mootummaa federaalaa walii galanii booda immoo wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumamaa turuun isaanii yaadatama yookaan immoo wal gaarreeffannaa Isaayyaas Afeworqii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abiy Ahmed gidduutti walitti dudubbachaa turuun isaa yookaan immoo wal qeequun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf keessumaa warreen biyya alaa keessumaa biyyoota alaa yookaan diiyaasporaa warreen biyya alaa ta'anii keessumaa warreen Isaayyaas Afeworqiin hin deeggare yookaan isa qeeqanii guyyaa boruu walgahii guddicha Finfinneetti qabu jedhamaa jira jechuudha. Keessumaa Isaayyaas Afeworqii irratti jechuudha kan isaanii bahanii yookaan immoo kan isaan mormuuf bahanii birgeedii Ahimedii kan jedhamuudha jechuudha. Guyyaa boruu birgeedii isaadha jechuudha warra Finfinneetti walgahii bahanii kana irratti muummee ministeera Itoophiyaa hangammaatti yaada kaasee qabu yaada kaasuu dhiisuusaa wal gaarreeffannaan Isaayyaas Afeworqii jidduu jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gidduu jiru waan mul'isu fakkaata. Kanaaf waan callisanis fakkaata jedhamaa jira muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaaf guyyaa boruu walgahii guddicha namicha kanaan hoogganamu yookaan Ahmediin hoogganamu guyyaa boruu keessumaa warreen Eertiraa kana yookaan Isaayyaas Afeworqii warreen jibban keessumaa warra biyya alaati warreen hoogganaman guyyaa boruu waraanni isaa jechuudha. Waraanni guddaan warreen Isaayyaas Afeworqiin jibban yookaan morman guyyaa boruu walgahii guddicha Finfinneetti qabu jedhama. Kana irratti muummee ministeera Itoophiyaa dubbachuu baatu malee guyyaa boruu maaltu mudata kan jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Isa dhumaatti yeroo darbu muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa kanaaf kan lolu waraanni mootummaa fi ABO gidduutti bakkoota garaagaraa keessatti lolli hammaachaa turuunsa ni yaadatama. Keessumaa immoo erga cichoomina kaayyoodhee waraana adda bilisummaa Oromoo labsee booddee bakkoota garaagaraa keessatti irra aaneen jira jedhee waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo guyyaatti ibsa baasu ni mul'ata. Kanaaf keessumaa guyyaa har'aa immoo erga qondaalli isaa gadi ba'ee yookaan immoo qondaalli waraana adda bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa yeroo inni gadi ba'ee Finfinnee galuuf jedhee yeroo ibsa kennaa ture ni mul'ata jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf bakkoota garaagaraatti mo'aa jira. Keessumaa immoo ollaa Finfinneetti lola guddaa bannee jira. Akkasumas immoo waraana mootummaa
harkaan qabne isa kan ajjeesne isa kan boojine irra yeroo san dhaadachaa turan ni mul'ata guyyaadha jechuudha. Kanaaf lolli bakkoota garaagaraa keessatti Oromiyaa keessa akkasumas naannoo Amaaraa keessas immoo akkasumas immoo Tigraay keessattis kun ammas gaareffannaan dhufe kana keessatti kanaaf Oromiyaa keessatti waggoota muraasatti sitti nagaan dhibuunsaa yookaan immoo mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal loluu fi akkasumas immoo uummanni nagaan lubbuun darbaa turuunsaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf kana keessatti nuyis Finfinneen alla yookaan immoo mootummaa kana kuffisna jedhanii kanaaf immoo hin agartu jedhanii yeroo san guyyaarra ibsa baasan yookaan dhaadatan ni mul'ata waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Kanaaf wanti kun garamitti akka deemuu fi dhuguma waraana bilisummaa Oromoo Finfinnee galee mootummaa kana lolee mo'ataa fi akkasumas immoo mootummaan kun immoo waraana bilisummaa Oromoo balleesse ofiisa aangoorra turaa kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Egaa qabxii kun gummii koo bakka tokkotti qabee yeroon sunitti mugaa muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas immoo miseensonni fi taantonni pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo qondaaltota duraanii abbaa duraa dabalatee akkasumas immoo hoogganaa waraanaa mootummaa dabalatee fi maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee har'a guyyaarra godina Jimmatti argamanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti yeroo darbee walii galtee irratti gahuun isaanii ni yaadatama. Garuu achi deebanii waraanni Itoophiyaa achi keessa jiru 1720 turan sun gimmaanyi bahanii amma immoo bakka waraanni Itoophiyaa bahan sana keessatti waraanni Gibxii bakka bu'eera jedhamaa jira. Kun immoo Itoophiyaaf maal fidee dhufa kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo faannoo beetika jedhanii guyyaa kaleessaa yeroo isaan faannoon ibsa baasan yookaan immoo tokkummaatiin yeroo isaan mootummaa kana lolanii dhaadachaa turan ni mul'ata guyyaarra ibsa isaanii irratti jechuudha. Akkasumas immoo Eertiraa fi Itoophiyaan walgaaleeffannaa irra turuun isaanii akkasumas immoo birgeedii Ahmediin kan hoogganamu guyyaa booruu keessumaa warreen Isaayyaas Afeworqiin Finfinneetti walgahii guddicha qabu jedhamaa jira. Innis maal akka ta'e guyyaa boru walumaan kan laalluta fi sadhumaa keessatti waboo fi mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraa keessatti keessuma Oromiyaa keessatti waggoota muraasa asitti lolli hamaan keessumaa immoo yaa muraasaatti asitti keessuma erga cichoomina kaayyoo jedhanii mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli guddaan adeemaa turuunsa ni yaadatama. Keessumaa immoo kanaaf guyyaarraa ibsa waraana bilisummaa Oromoo baasan keessumaa Finfinnee gallee ni lolla yookaan mootummaa kana ni kuffisna jedhanii ibsa guyyaa har'aa irratti baasan irratti mul'achaa ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Media qophiin kun gummii koo Oromiyaa keessatti taatee guyyaa har'aa ta'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kun gummii kana qopheessuun hanga ammaatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabati. Qophii kun gummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophii Horn Media waliin turtii gaarii qabaadha.